Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee Generation nageenya badhaadha. Mata dureen barumsa keenya har'aa shaakala hima barreessuu kan jedhudha. As keessattis akkamittiin hima namoonni yeroo jalqabaatiif barumsa afaan Oromootiif yookiin barreessuudhaaf haaraa ta'an afaan Oromoo akkamiin barreessuu akka danda'an bal'inaan wajjin waan ilaalluuf hanga sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Jalqaba irratti maalummaa himaa. Himni qindaa'ina jechootaa ta'ee akkaataa ergaa guutuu dabarsuutiin qindaa'ee barreeffamuu qaba. Egaa himni tokko yogguu barreeffamu sirna tuqaaleetiin dabalameetu jechuudha. Kan ergaa isaa guutuu taasisatu. Himni tokko ergaa guutuu dabarsuudhaaf yoo xiqqaate matimaa fi xumurtuu qabaachuu qaba jechuudha. Kana hin qabaanne ergaa guutuu dabarsuu hin danda'u. Seera hima barreessuu. Afaan Oromoo keessatti egaa hima yogguu barreessinu yookiin jecha yogguu barreessinu seera mataasaa qaba. Yeroo hundumaa afaan Oromoo yogguu barreessinu barreeffama afaan Oromoo kan qubee afaan Oromoo bitaa irraa gara mirgaattidha kan barreessinu jechaadha. Jecha yogguu barreessinu yookiin hima yogguu barreessinu bitaa irraa gara mirgaattidha. Fakkeenyaaf himni kun Oromoon sirna gadaan bula jedha. Bitaa irraa gara mirgaatti barreeffame jechuudha. Himni yeroo hundaa qubee guddeessaan eegalee barreeffamuu qaba. Kana qub guddeessa kan jedhu mata duree sana keessatti sirriitti barsiifamee jira waan ta'eef achi duuba deebitanii ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf sabni Oromoo saba guddaadha jedha. Himni kun sabni kan jedhu jalqaba himaarra kan jiru sun qubee guddaadhaan eegale jechuudha. Himni yommuu barreeffamu haala qindaa'ina jechootaatiin ta'eetu tarkaanfii tokko jechoota gidduutti dhiisuudhaan barreeffama jechuudha. Malee calliseedhuma walitti aanee jechoota hima tokko ijaaran akkuma jiru walitti aansinee hin barreessinu. Jidduutti bakka duwwaa dhiisuudhaan barreessina. Himoonni mallattoolee sirna tuqaalee keessaa tokkoon goolabamuu qabu. Keessaayyuu mallattoo tuqaa, mallattoo gaaffii, mallattoo raajeffannoo fi fuftuu keessaa tokkoon goolabamuu qaba jechuudha. Himni tokko xumuramuusaa kan agarsiisus sirna tuqaalee kanneen keessa tokkoon yoo goolabamedha. Fakkeenyaaf fardi Oromoo biratti bakka guddaa qaba jedha. Himni kun hima goolabamedha. Kanaaf tuqaadhaan keenya jechuudha. Kaleessa maaliif dhufuu didde jedha kuni. Himni kun hima gaaffiiti. Kanaaf mallattoo gaaffiitiin goolabame. Hima tokko erga xumurree booda hima biraa barreessuudhaaf isa jalqabaa erga xumurree booda tarkaanfii tokko irraa siqneetu hima biraa jalqabna jechuudha. Qub guddeessaa fayyadamuudhaan. Egaa ka biraa fakkeenyaaf himni kun maal jedha? Of ta'uun heera uumaati jedha. Tuqaan goolabee achiin booda ati jedha. Irraa siqeetu ati eenyu jedha. Gaaffiidha. Kanaafuu mallattoo gaaffii kaa'aa jechuudha. Gama biraatiin barreeffama utoo barreessaa jirru barreessinee jecha tokko gara dhuma waraqaarra yoo geenye jecha sana guutummaatti sararri sun nuun qabatoo ta'e birsagatti qoqqoodne birsaga hagaa iddoon sun nuun ga'e barreessinee birsaga hafummoo barreessuudhaaf sarara xiqqaa dhuma sarara waraqaa isaa birsaga haga nu ga'e barreessinee birsaga hafu gad dabarsuudhaaf sarara xiqqaa keenyetu gadi buunee barreessinaa jechuudha. Kun egaa birsagatti qoqqooduudhaan akkaataa itti jecha tokko dhuma waraqaarra nu geenyu gadi isaa hafu birsaga hafu gara gaditti buusnee itti barreessinu kan nu barsiisudha. Tolasaan farda bite. Tolasaan farda bite. Tuqaan goolabama. Hawwiin mana barumsaa deemte. Oromiyaan biyya
badhaatuudha. Himoonni kun himata tuqaadhaan goolabamanidha. Fardi akka abbaan leenjise gulufa. Fardi akka abbaan leenjise gulufa. Namni ogeessi ni dhaggeeffata. Gaaromaan galgala dhufa. Gaaromaan galgala dhufa. Egaa himoonni kunis tuqaan goolabamuu jechuudha. Inni maaliif fiigichaan dhufe? Inni maaliif fiigichaan dhufe? Hima gaaffiiti. Kanaan mallattoo gaaffiin xumurama. Isheen akkam bareeddi. Himni kun hima raajeffannooti. Mallattoo raajeffannoon goolabama. Maal namni gara jabeessi akkasii?